السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرانت نجا. في جمال اللي يقطع. أستاذ خينا شيخ جمال. أري برا شيخ. أستاذ سرايا داو جنجرة. من ساني جل مال باسا. تسكارمو. من شيخ جمال اللي جنجرة. شيخ كتير ما شاء الله والزيارة ندود سنة مجاني. هدونا متراني. شيخ كتير كون كم. أي رايان فاني شيخ منزو. لا حول ولا قوة. أيه كان أنا شيخ جت. وانا تيجي مالي جت موتا إليك كا. أنا وايد سني أسون ديمو أمبران سنغافة شو مرة. آية. غافين سنة رجاوا. آية يا رب غافينا كيري منكر نجانو بس كايس ما داتين. رب نجانو أباس. أيه. أمة خينياف. رايان مالي ميوغالفت. رايان أمة خينياف. مالي. ما نمو تكو تشونو كا نمو أسيفتشي إرجعتشولا نماتو ويتي إرجعتشولا من ميرجا نيرجعمودا من ميرجا أكاني ميرجاو إرجعمان قدرت أبانا ما قدرت راندرت ما تيني سومان جدو وما كان أجتشون إرجعمور ما فينتا إيتمان فرد نمو إرجعمور من خينيا كتي رايا غافي خنا غافة چوندي مان رايا ومن خينيا نما إرجع بريتش نما إرجع كتشيلور نما تولچو سنة سيبيخ بونا دم في سوبيكا أيه سنة متي أنتنا تنجرو صد رايا ترى تنجران نما إرجع إساني خيس إساني سنون دراهوك نما وان إسر نينيات سنون دفع درو إسر نينيات شيء جمال اللي يقطع غاتي ويني كاميراتي في كنا غا بكي إسهو كنت أستاذ جمال اللي كاميرا جودنا تجيت وبانتو جيت يا تجيت كنت أنا في إرجع واي ميديا رتيه شورا ردو أكو أكو سنجت تنسان مي واي ريفون تاني ياده تو كوخاسنة توري ياده سن كتاساته كاميرا ندن دورا جته ياده سن كرر ندي بيتون فدا ياده كمي ما نانجي زيتن وفي نيجتو يروا ورابدو بايه كومنتي رتيد نمنا بريسا تكستي زناف غودا بالبلان نابر بلا نابر ريسا ايرون دبدو سنا وان راي غم مبيكو چركي نرتي غنم نجي دي سيادو كان جاء ترمبر خجد ملالي مالي خجد اللاليني ونجوس نجري كاسيتي ننجا انجا التنانجي دايرتا متما موبايلي وناسا وني ورابا متوكو يوناسا اتي ورابا ميولي نانجا دايرتا انما احسن الخالق كيسا تكوان احسن المخلوق وان اممي ربنا احسن الخالق متي وام تلچو بريچي تلچو متي احسن مخلوق احسن المخلوق كيسا وربنا اوفي تلچ كيسا تكوان انت جنان كاسيتي سننجالا akasi bar isa sana nan jedara jamal ani garuma inni ti barbade protocolin tolfatu lal namni akarayada nutema shekoti biya namajiran yo hawo daiwon biya namajiran sedume makanya fama ni Muhammad Arifi akami studio saje gafaden ture sadarkale kamerale jollele ramadate wahid dugore sadarka mana isa qastile studio len sani studio standard de gate wadalaga wandalaga nunda jechudu ati garu namni studio kana namina tolche ture gafa chalu hundesa duuyu achi kesa baye ndebisun nama diba studio namina jare ture manina jare ture to kunga makanan why studio yote wangira undi dubbe wate manina jare ture na tolche ture woni na tolche sunisi hata wakuma sana tolchu dan numti sunuyu isma yumo wansana walqabate wani mamuntani unda wajinini walqabate la chibe wani mamuntani unda wajinini walqabate na chibe nanno namajiru kun immo harati la fatul chuna ma fesifti yo akitole bakitole jede taichatul fannan kajelan naman dibu jette saren jeden taichatul fannan tesumatul fannan kajelan naman dibu jette mal jechuda huladura tesse jedani namatu astae wanyata astae waduga hulan banada karana mi dabarfatu raachi tarkaanfattee gama sana teesse jedhani amma woni namni asii darbatu afaan sirra bu'a jennaan shoo taayicha tolfannaan jeellaan naman dhibu jette sareenii jedhani yoo taayicha badde immoo karaa walakkaa teesse kunis hin dhiita
inni dabarfatuun dhiita inni kunis hin dhiita beekta kanaaf taa'ee tolfannaan kajeellaan nama dhibu pirootokoolitti yoo deebite jettee. Mee maata gara gaafiilee xiyyaattiin deebi'aa wayii ati giseen viidiyoo waraabdu giseen moobaayiluma keetiin gaa akkuma deemtanii itti siraa'u nama hunda harka miidiyaan guute mee atilleen alhamdulillah miidiyaa keetii wadduu sirra dhaggeeffataa jirra uummanni keenyalleen nama uummanni keenya hordofu keessaa warra sadarkaa olaanaarra jirurraa yeroo akkasuma dhugaadha bara yeroo waa dabarsitu gaafa nama yoo namumti uummanni warra dhagaa jiru waan akkana ta'e gaafan hamma dhiirri dhufutti gaanumatu iyyuu nama haasa'u jechuudha hamma dhiirritti dhuftee waan sana haasoftutti ulaagaa guuttatte jechuudha. Maal rakkatte anarraa amma akkana haasa'aa jiru sana sii ta'uu deemoo uummanni simee isinis maalirraa rakkattanii carqii kootti haajomtanii moo carqii yoo ta'e uffataan guddadhe carqii yoo ta'e jijjiir wallahi dhaqee ajajee kophee hojii walitti hojjisiifadhee uffadhee hin beeka ture warri na beeku na beeka ajajee faabirkaa dhaqee kophee hojii walitti ajajee kophee jedhee kofoo utuu silaa carqii waa namaa gooteeti jechuudha. Anatu gaafa sana akka waanan keessa hin jirreettiin of ilaala gaafan carqii ofirratti eegu sana carqicha keessa akka waanan hin jirreettiin of ilaala amma yeroo yaadadhee jedhu. Amma immoo of qaba carqiin ofirratti immoo hin beeku an carqicha amma ofirratti hin beeku. Si himeen bita. Amma ati carqii keessa na barbaadde moo carqii na barbaadde moo anas carqiis walumatti barbaadde kana sadannaa deebisi. Ana carqii keessa barbaadde moo carqii narra barbaadde moo anas carqiis walumatti barbaadde. Raayyaas carqii isaatis isaas hunda waliin argachuuf fadhu. An carqii bareechuudha moo carqiin na bareechuudha? Hundinuu walumaanuu bareeduu qabu. Ustaaz Jamaal maalirra barbaaddan? Anammoo akka kiyyatti kan jiru irra hedduu. Pirootokoolii irraa haasaa jirra. Daawwattoota keenya kabajamu dubbiin dubbii laaftumi. Har'a pirootokooliin na qabatte haasawan deemuuf kanaa miti haasawan hin deemuuf. Ammoo pirootokoolii akkatti namatti dhiyaachuu qaban urraayyii namatti dhiyaachuu qaban namni sun akkanitti dhiyaachuu qabu sana naa gammaduu jedheeti laa inni barbaade namni. Si galeera dubbiin. Naa gammaduudhaa jedheeti nama naa qaanfate. Amba biraa ija hamaadhaan na laalu, ija gaariidhaan na laalu, ija maatummatiin na laalu, ija ormaatiin na laalu naa qaanfateeti. An akkanatti isaan arguun hin fedhu waan jedhe natti fakkaata. Akkana miti? Amma gaa asitti waliif agallu an carqicha bareechuudha moo carqichina bareechuudhaadha? Uumamaan ilmi namaa hundi. Bakka anan uffadha malee maaliin godhu? Innoo na gubaashi kamiin godhu? Dhiisi birraa. Uumamaan ilmi namaa namni illeen bareeffattee deemu sirraa jaalata. Tole. Atilleen bareeffachuu jechuun akkamidha? Atilleen ija namicha sanaatti. Bareeffattee deemuu jaalatta. Tole. Garuu bakki bareedinni jiruu fi bakki dubbiin jirtuutu adda fagoodha. Gaaf tokko osootuma raayyaa wajjin deemu jiru namni tokko dhufe raayyaan suma jee gaafii deddeebisee gaafatee ajaa'ibni itti dhageemnaan na lafarra barbaadu jirtamoo ana lafarra barbaadaa jirtamoo lafanarra barbaaddeedha. Guddina kanarra fedhe inni qaama kan kootu uffate gabaabinni bakka isaa waan na hanqifteetti fakkaatte anatu dhaabni kan koo hangumate agartu kana. Na lafarra barbaadu jirtamoo lafarra na barbaadu jirtaa jennaan namichi deebisaa dhabe. Gaaf tokko osootuma takla haymaanot kanaan ol deemu jirru sagalee isaa dhagee gaafa sagalee malee namni jaata nama hin beekne. Anumti akka samma sagalee hin addunyaan tun jijjiiramaa deemti beektaa. Naan hay raayyaan suma jee inni itti deebi'ee gaafannaan barboo waraabessinuu hanga sagalee hin geewwii. Oggiyyaasuu leenca sodaachisa. Ogguu iyyuu. Ijeensisaa leenca sodaachisa. Ammoo hoggaa argan wooma miila cabaa talafarra fiidutu agartee waan akkasiiti. Kanaaf tahee immoo gama shari'aatti ilaalcha shari'aatti ilaalcha hawaasaatti yoo deebine. Bakka tanatti waan raayyaa irraa eegamuu qabu jira waan hawaasa irraa eegamuu qabu jira. Akka hawaasaatti afaan arabaatti kijaan aljamaalu fil ayni jaan bareedumminni ija keessa jira. Bareedni ija keessa jira jechuun kun hiikaa lama qaba jaan. Hiikaan tokko namni ija keessa bareedee jechuus ni qaba zaahira kanatti sookoo fi sargoo qaba asoo. Kaan ammoo aljamaalu fil ayni jechuun akkuma ati itti ilaalte yoo ati bareedinaan sammuu ta'e keessatti qabattee jiraatte wanni sun ni bareeddi. Yoo ati bareedinaan hin qabatin ni fokkotti. Akkana jechuun nama hin jaalanne tokko wahuma fedhe. Wanni bareeffatee dhufe. Suufa sadii afur gubbaa dhufatee dhufe hin bareedu. Nama jaalattu hoo waan inni jedhu sanii fi yaada isaatii fi waan inni deemuufii fi
maal dubbataa fi akka eenyu dubbataa fi akkamit dubbataa fi yeroo akkam dubbachuu jiraa fi mata duree maalirraa dubbachuu jiru laala malee namni shamisni isaa akkamichiin ol cabaa achiin akkamii ilaalu beeytaa gaafa Afrikaatiif irratti daawaa goonu raayyaa fa'aa wajjin nu baadiyyaa dhufne silaa waan uffataas baadiyyaa beeknaa akkaataan magaalaa guu dhufne akka magaalaa san ta'uun nama dhibaa beeytaa. Nama dhiba. Namni garii akka namaa ta'uun yeroo makamiinuu nama dhibaa bara. Namni garii hogguu nuti sagantaa san dabarsinu garii kaalsii fi kofoo fi shamisa walirra laala garii akkaataa haasoo keetiin laala irra hedduu namaa immoo warri bareeduminni keenya ija isaanii keessa jiru san waan nuti jennu san qofa laala. Jilaala akkan. Kanaaf Maal uffatanii? wanni hawaasarraa eegamu ergaa san laaluu qaba hawaasni. Akkan. Ammoo wanni raayyaarraa eegamu tottolfatee fataa zanaa jee Aannan kolfa gaa waan nama kolfisiisuu keessallee jiru. Waan nama kolfisiisuu keessa jiru. Aayyoo gammoojjii keessa baalee keessa dhaabattee waan ilmootti ofiif afaan kaattu dhabdee roobni irraa caamee loon jalaa dhumee jedhi sana argaa sii galeeraa dubbiin. Nama isa waraanni fonqolchee mogolee kutee asiifachi akka ta'u dhabee akka hin taane ta'ee jiru sana keessa dhaabbadhaye. Namticha afaan Oromootiin ergamaa Rabbii arayetii waa jedhu kana gurraan dhagahaa ijaan argaa. Isa immoo maqaa ergamaa Rabbiitiin dahatee waan nuun jechuu barbaadu cufa nuti hin haqqiseen jedha malee jecha miidiyaadhaa tolu miti. Heenuma haqqiseen balaqqame malee. Silaan jedhamu akkan. Isa na jechisiise malee. Yeroo akkasii keessa carquma maalii an tuuttaa uffadheeraa kee hin beeku. Inni kun Oromoo taatee jedhee na jibba. Inni afaan Amaaraa haasa'u. Maaliif jennaan yoon Amaaraa haasa'ee Itoophiyaa aandinoos jedhee Itoophiyaan an keessa jiru kana anas keessas jiraattee akka Itoophiyummaa isaa sanattis yaadee yoon akka sanatti haasa'e an mu'mina. Isa gara afaan Amaaraa haasa'uutiif. Isa gara Oromooti hunda beekadhu gaalaa yeroon akkana jedhaa jiru gareedha malee hawaasa keenya warra wajjin jiraataa jirru warra wajjin jiraannu warra afaan tokko haasofnu sabaan olloomaa wajjin jiraannu iyyuu walitti birmannu ila kaleessa haasaasaa isaa fida Dambidolloo irraa tokko naannoo waraanni keessatti gaggeeffamaa jiru waraana keessatti gaggeeffamaa jira jedhani naannoo sana manni baankiin immoo jira Dambidolloo keessa baankiin jira maayibaasiin adda addaa jira neetworkiinis jira waan adda addaa jira naan la haaliin isaa keessaa wanta itti ta'e jiru guyyaa meeqa laata bubbuleera roobeeraadha maqaan isaa abbaa isaanii birri 500 akkaawuntii irra kaa'ee birri 500 akkaawuntii kaa'ee baalee warra beeloftee naageessii jedha. Ofii isaatiif akka sanatti jira wallaggaan jira shoof billaahi alayk. Inni kun asii isa lafaan koo afaan Oromoo ta'e dhiini kan koo dhiiga biraa ta'eef na jibba. Inni kun asii inni gara kanaa immoo inni gara mirgaa immoo inni gara mana kanaa jiru afaan tokko wajjin dubbanu immoo sababan islaamaa ta'e na keessatti jibba. Oromummaa kan koo silaan qeebala ture inni. Wanni Oromummaa kan koo inni hin qeeballeef maaliif beeyta anatu islaamaa ta'e. Gara maa gorrure. Inni kun ila ragaan kana du'aatonni warri afaan Amaaraa isaan amma wanaa gabbaaniin balfine. Risaalaa kan ergaa kana warri afaan Amaaraa haasa'an du'aatonni inni afaan Amaaraatiin lakkaataa jiru sun hundisa warri lakkaata garee tokko miti inni gareedhaa beekka dhulaa tokko miti. Maqaas nu dhahee mataas nu dhahee akka sabaatti nama wal cina biyyattii kana cina Itoophiyaa walitti guutuu qubeennaan ni dhaabate arrabsu akka waan calluma jechuun sun akka isayyoo jechuuti bar. Calluma jechuun suni anis keessaan qabaa. Akka jechuuti akka jechuuti nus akka namichaatti dubbataa jirra beeka dura amma laa akkanatti dubbachuun qabnu nu jennaan wama keessa jira jennee dhiisuu gaariidha. Silaa gabba'anii obbolummaa keenya falmu jarris afaan Amaaraa haasa'an malee sabaan adda afaan Amaaraa warra afaan sabaan addaa miti. Inni asii sabaan na wajjin jiru keessa jira malee immoo gaaziin baay'atteedhaa fi minaan hin balleessitu. Dhaggeeffadhu. Asaakoon bakka itti godha. Asoo duraan jalaa sii mura. Aya. Kaduraa maal jennaan seetan. Yeroo hundaa'u. Amma sa'a akkanaa kana. Yeroo hundaa'u. Mee uffatee gadhunaan jettaas. Kanuman baana. Kanuman jalaa sii mura. Dhugaa haqiiqatti
namni daa'iin tokko yeroo da'waa godhu mudawwar uffatee yookaan suufa uffatee bareeffatee Koofiyyaa kaayyatee akka amaamaadhaan gaafa kaan koofiyyaa tokko uffatee. jibriil hoggaa nabi dhufu alayhi salaatu wassalaam shadiidu sawaadi shacar shadiidu bayaadi siyaab laa yuraa alayhi asara safar Akkan. uffatarraa adii ammaan tana gabbee ka fakkaatu rifeensi isaa gurraacha ka dhukkeen irran bahin ka fakkaatu akkasuma ammas ka mallattoon nama imaltuu deemu takka irran jirre nama amma tolfatee manaa gabboo fakkaatu ta'ee dhufee nabi rabbi alayhi salaatu wassalaam waa gaafatee ergaa waa barsiisee biraa deeme achirraa namni nama barsiisu akkasin barsiisuu qaba haa ta'u immoo wanni asitti uummata keenya barsiifnu yeroo hundaa'u akka tokkotti miti itti nama barsiisan gaafa dirree lolaa dhayxus uffata lolaa uffatee dhayxa Akkan. gaafa ijoollee bira dhayxus kubbaa qabatteeti waliin dhayxa Uffata warra kubbaa dhiitu uffatte. Akkan. uffata ispoortii uffatta Ash. gaafa ummata miskiina gargaaruu deemtu suufa uffattee Eh. ka dhukkeen sirran bahin Eh. jechuurra Miskiina gargaarutu uffata sila akka isaaniillee yoo ta'uu dadhabde isaanii dhiyaatu uffachuun gaariidha ragaan kanaa nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam sallallahu alaihi wasallam. kan yeroo hunda laallan kan yeroo hunda ergaarraa fudhannu nabii keenya mana ummu salamaa dhufee hoggaa dhufu mucaa daa'imaan waa'ee shimbirroo wajjii haasawe alatti Aya. yaa abaa umayr maa fa'ala nughayr shimbirrichi keessa kutee je mucaa waa'ee shimbirroodhaati itti haasawe Aya. mana hoggaa ol dhufu haadha manaa afatasii uffatasii waan isiin tolfatte san achirra taa'ee dubartiinis mana dhufanii bira taa'anii keessummeessanii waan mana babbareechite kana arganii maasha Allah cuufee diimi kanas godheeti abbaa manaati wajjin deebi'ee rakkoo kanaan nu jira tanaa harkaa nu qaba akkamitti rakkoo tanarraa baana waa'ee siyaasaa wajjin haasawe nama hunda akkaataa isaatti wajjin deemta hundaafuu wanni jennuun hawaasa keenyaan akkaataatti deemu jirru san akkaataatti akkumatti cabanitti hokkolan jennee deemu jirra akka keessa jiraniitu nama deemsisa akkumatti jiranit deemanii waa garii wallaallee osoo hin ta'in Akka ona nurraa qeebalaa jiimme. waa garii wallaallee osoo hin ta'in akkuma keessa jirruutu Kanatu akkatti nu oofe akkuma jirtanitti ergaa keenya maal dubbannee maaliif Maal dubbanne jedhan laata? yoom dubbannee Akkan. Maaliif dubbanne? maal isinirraa barbaanna Akkan. kanaan nu oofalchaa isiniin jechaa Akkan. sagantaa kana asumatti irraa murree ayye Otoo sa'aatiin dabarre dura mallee taanaan ani isiniin dirquu barbaada. Barbaadu harama isin jettan kana. Ayyee bareedu. Uummanni keenya ifii dhukkaa'ullee isinirratti nama jabaa isin lakkaawwatan waan ta'eef jecha. Nama jabaa uummanni kun qabu waan ta'eef jecha. Nama jabaa dhiiraa samaraayyaan ijoollee baradhaa. Baradhaa biiroo akka uummanni taa'u keessa taa'a jechuun jabaa uummata keessanii taa'a jechuudha. Jabaa uummata keenya lakkaawwatu isin gizee hundaa'u yeroo uummata dubbattanis akka uummanni isin eegu bakka silaa hiriyaan namni biraa qabu san nuti isin qabna. Isin ammoo bakka sadarkaa namni amma fakkeenyaaf yoo nufi sabaa sablammootaas fudhate yookaan amantiittis fudhate warri amantii ta'anittis nama adda addaa qaban. Nuti immoo akka amantii teenyaatti isin kana qabna. Isinii kanarraa bakka nuti itti isin eeynu sanii isin dhabuu hin qabnu. Akka feenee ta'an nu bira gaddeebuu miti nuti isinirraa eeynu. Sadarkaa olii isinirra isin keenye isin babbareechine achi gubbaa isin kaa'u isinirraa eeynu. Isin ammoo nu bira gaddeebuu kajeeluu san hin barbaannu nuti wanni isin himu. Lammaffaa wanni hoggaa dubbatu. Maarree akkas ta'e maa hawaasatti nu himtaree onlaayinii nu bansiiftee eega akkas ta'e eega nasii akkanaa ta'e manuma cufannee waliin jennee kaanee gabbaanaa silaa. Wanni nuti jechuu barbaannu asirratti ammallee akkama barbaadde sana dabalachuu dandeessa. Akkama barbaadde maaliif jennaan uffadhee quufeeraan hin barbaadu lama uffata. Uffadheera taabbaatu gaafa namni keessa hin jirre uffata uffadheera. Amma immoo of hin beeka waan ta'eef waanan jiraadhuuftu naa galee waan ta'eef waanan jiraadhuun sana na dhibaan jiru badaa. Inni ni natti maalitu waanan jiraadhuuni. Waanan jiraadhuuftu naa galee. Kanaaf wanni jiraadhuun kun addii kana na dhibaan jiru. Akkanatti naa hubadhu. Akki Jamaal jedhe tu anaa bareedduudha. Akki Jamaal jedhe akkuma nuti jirru kanatu jireenya akkama nuti nuuf fudhadhaa jechuutu irra bareedduudha. Hawaasa keenya haasaa kana dura nu jalaa muramtee tokkotti isin adeebifnu. Televezyiinii dur biyyattii kana keessatti TV Itoophiyaa ETV kan jedhamtu tokko turte zabana dargii keessatti fakkaatti. Achi booda
oduu kan jedhamtu tokko halkan sa'aatii meeqa booda dhufti namaa rafee afaan oromootiin barreeffamti afaan qubee afaanii saabaatiin barreeffamti afaan giiziitiin kan barreeffamtu suni amaaree fi qubee giiziitii beekta raasuu fidal allee jedhanii jedhan kun qubee giiziiti. Qubee giizii sanan oduu jettee dhufti na warri beeku beeka. Kaan namaa rafee dhufaa maaloo dhumee sagantaa fixatanii kaanii bakka amma nuun gallaa jedhanii oromootti kennanii bira deemu. Gaafa sanii afaan oromootiin dhufee qubee giiziitiin barreeffamee afaan oromootiin seenaan oduun nu dubbifama. Boca jarri barbaadutti bocameetii namaa himama. TV'n tokkittiidhaa miti. TV tokkittii sanaa yoo inni dhuguma haasa'es dhugaan isa. Yoo inni soba haasa'es sobni isa. Hadda yoo ati dhugaa haasofte tokko gadi ba'ee soba jinsiin jedha. Yoo ati soba haasofte tokko gadi ba'ee dhugaadha siin jedha soba kee. Asuma jidduu jira dubbiin. Abbaan calalchuu ija macanaatiin ilaalu haqaaf deemu adiliidhaan deemu garuu qabrii sodaatu itti gala borii sodaatu akka jedhu qaba akkatti jedhu qaba bakkarraa jedhu qaba abbaa jedhuuf qaba abbaatti jedhu qaba. Abbaa jedhuuf qaba dubbiin nama deemtuuf jallatti ilaalti jedhan. Abbaa jedhuuf qaba abbaa itti jedhu qaba gara jedhu qaba garatti jedhu qaba si galeera dubbiin bakka kaase qaba bakka gahuun qaba. Amma TV namni hundinuu kiisitti deemmatee ilaala dur TV tokkittiitu Xoobbiyaa banan kana keessa jira. Har'a namni televezyiinii miliyoonaan kiisitti baadhatee dur nama tokko qofaa wajjin ol galta har'a miliyoonaa wajjin ol galta. Ustaaz Jamaal Aliyyi. Ana biratti Jamaal Aliyyiidha malee Islaama biratti ustaaza guddaadha. Akkanatti ustaaza guddaadha miti. Yeroo deemtus ati imaama. Yeroo nyaattus ati imaama. Ilaa. Bakka ergamaa rabbii buutee dhaabbattee jirta waan ta'eef yeroo haasoftus ati imaama. Yeroo intala kennattus ati imaama. Yeroo ilma kee fuusifattus ati imaama. Biyya sirratti ilaallatii jiraata. Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam ergamaa qofaa miti ergaadhumati isaanii malee. Isaanuma laala kanaaf akka isaanitti ilaala kaana khuluquhu ergaa dhufeensan qofan ta'in qofaa miti. matummaan isaatu Ergaadha. Jechisaa maal jetteen Aishaan Ummu Abdallaan maal jetteen Rabbi irraa jaallatu maal jetteen khalqaan akka quraana deemu jette. Quraanni yeroo akkana jechuun quraanni yeroo barreeffamu kitaaba yeroo deemu ergamaa rabbii ture. Waliin gallu quraanni yeroo barreeffamu matsaafa na'u. Yeroo deemu ergamaa rabbiiti jechuudha maanaansa. Sheeka arrab moobaayilii nama miliyoonaa wajjin manyitaatti ol galta. Akkasii miti. Hamaan keessa hamataan keessi wajjin ol gala. Lachuu jechuudha. Hamaan keessi wajjin ol gala hamataan keessi wajjin ol gala. Har'a miidiyuma qabaatteef laayivuma seentuu seetteef gabbaatee sheekii islaamaa fakkaatteetuma koofiyyaas mataarra kaayyattee amma jidduu kana haasaan haasa'ame waan bareedduun nuu ka'e sheeka dhaggeeffadhu wanni haasa'ame tokko akka uffata porotokoolii nuti eeggachuu malleer keessa jirra jechuudha. Porotokoolii kee maalii wallaahi wabillaahi gaafa ummanni sawweenaadhaa deebinee raayitu guyyaa tokko miila tokkotti kaalsii kaayyadhe isa atakkanii jettee eegdaa miti miila tokko duwwaa hadhanoof hima miilli tokko kaalsii qaba wallaahi wabillaahi rabbiin biratan sii kakadha uffanni gubbaadhaa uffadhe gurraacha kaalsiinan kaayyadhe qaroodhaa inni nu adiidha fagoodhaa agarta shuuf والله كوميدي متي نمني نارجع كنوا أسجل لا منصور تنارجع ويانغو يا جماعتي منصور هاجي جمالان قرو تنارجع راجع ننجل مال ننجل رفته إني ديرا دا عندك سنتنا لالي مكينا كيسا قبويتن أكو مالت إسايو ننقوكو واتوكو نتنا قامو أني نغرسي وبسين قبو مكينا كيسا قبايتن متاس هوكتا قلبي كان قلمتو فيجرا مالي أكو ممتالي تنجرا إناني لفينا مرة ياجر مالتا تجر مالن تنجرين مال كالتي تكوكات تجر تاي غيانغو يا جماعاتي لفتمو شعبانا يرونا كان جدو والله كالتي تكون نجر أتمو فتكيتين تاني توتا دانتي سياسوفتي جما مالي عبد الرحمن حسين إسي أوفي إيغتاجي رسانا وتونا توفي سيبر بادا ألمتشم إني لزي ألمتشم supeenatti keessi argalfattu sin qabdu dhaabni koo sammatti kana narraa bareechuu sin dandeessu dhaggeeffadhu hundi namaanii hun arku beeku waan kana dhaggeeffadhu narraa bareechuu sin dandeessu dhaabni koo samma kana
bifti koos isa kana waa tokko narraa bareechuu hin dandeessu. Yoo uffata bareedee arguu barbaade mana suuqii keessa suufiin fannifamee jira dhaqi ilaalii kee kottuu na laali. Yoo uffata narra barbaade uffata ani tokko haajaa isaas qabaataan jiru sa'aatiin akkanaa keessa sa'aatii yeroo nagaa naan jedhila. Sa'aatii yeroo bareeddu sa'aatii yeroo amma Afrikaa TV wajjin haasofnu sana sa'aatiin sun xiqqishu. Nagayaa jira. Ciniinnaa wayinatti hin jiru duduba amma jismiin kan koo tokko fayyaan hin jiru. Rifeensa mataatii eega ka'e amma miilaatti na dhukkuba. Gara kanaani inni kan sabummaa kan koo akka waan rabbi dogoggoree Oromoo na golgoree Oromummaa kuna keessatti dadhaba. Gara kanaani akka waan dogoggoree Islaama ta'e Islaama kuna keessatti dadhaba. Hawaasa kan koo Islaamaa, hawaasa kan koo isa Islaaman ta'inii, hawaasa kan koo isa afaan Oromoo beeku, hawaasa kan koo isa afaan Oromoo hin beekne, kana hunda isaa walitti qabadheen dhukkuba kana keessa taa'a. Kana hunda walitti ba'aansaa kun natti fe'amee jira. Waan abbaan kan koo kaleessa jaarraa kudha jaha jalqabee qabsoon abbaan kan kootti jiru yaadadha. Dhukkubni lachuu kana na dhukkubsa. Innis Oromummaa kan kuna dadhabusi jaarraa kudha jaffatta achi nageessa. Zabana masaafinti jari jedhanutti achi nageessa. Dhaggeeffadhu waan kaleessa abbaan koo keessa dabarfate. Jarri quban qaban abbaa koo. Jarri quban qaban. Waa takka quban qaban. Hawaasni kaleessa bakka dhufre keessaa dhufne abbaa koo. Aniin kuni riizaaltii eenyuuti yoo jette riizaaltii warra anaa jecha dhukkeen irraa kaatee. Riizaaltii warra anaa jecha anaa argama. Egeree mucaan kooti, egereen ilma kooti akkam ta'uu qaba akkam ta'uu fedhaa jedhee uummata naa yaadurraani dhaladhe malee har'a narratti hin jalqabne wantichi sun. Inni asii Oromummaan na dadhabu warri afaan Oromoo hin dubbanne du'aatas ta'u mashaayikas ta'u imaamas ta'u yoo gabba'ee lakkii sabummaa jaraa jara keessatti hin dadhabini yaa namicha laa ilaaha illallah jettu. Sabummaan jaraa rakkoo keenyaa miti. شعوبا وقبائلا لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم جتشو يو إني هم إني قبا يدبتوتي إنو من مرمدان إنو من بلفدان ربي دوغو غورينان خلق الانجل ربي دوغو غورينان خلق الانجل ربي خلق أبريتو اتياديتي bakkan keessaa kalqamu keessaa na kalqe an Oromoo ta'uun kokko dogoggora miti isa gara kanaatiini asii islaamummaadhaan iyya rabbii jedhiti mee ba'an baadhu kana lamma ilaaliyati ba'an baadhu kana lamman Ani kaanuun dara naa jaabsisee jira. Kabiraa jechuudha. Inni kaan asitti wanni beekamuu qabu gareedha malee hawaasa keenyaa miti laa beekadhu. Inni gara sanaas gareedha malee nama hundaa miti laa beekadhu. Inni gara amma afaan Amaaraa asa warri kaabaa kun ustaazonni kaabaa kun kana keessaa gariin gabba'inuu jibbaa jiru kuni hundaa miti beekadhu. Gareedhaan ijaaramanii haasaatti karatti gabba'ee haasa'ee nu arrabsee haara galfatu isaa dhabee jiru namichi kun ka ergamaa rabbiitiif islaama tuqe. Islaama tuqe miti inni kun gara kanaa islaamummaa kootiin anaan diinaa beekadhu. Achumaan afaan baafate hin dhoo'e hin baqaqe waan keessa jiru gadi yaase. Maaliif gadi yaase rakkatee gadi yaamne bar sila namichi kun waa'ee dhuunfaatii maa kanneen sila waa'ee gillisa bii maaliif haasa'ama akka mucaan tokko gurbaan riyaadirraa daawaa godhu suni maqaan isaa eenyuun sheeka wayiiti sheekuma keenya namoonni beeku maqaa san harkaa badi mal waa'ee dhuunfarraa afaan Amaaraatiin dubbate yoo dhaga'ameef maaliif gillisa bii irratti yookaan dhuunfaa namaarratti maaliif taargeetti godhattaa jedhe kan ergamu kan si jalaa tuqame yoo ergamaa rabbiiti waa'ee ergamaa rabbiin haasoftu jedhe kan si jalaa tuqame yoo waa'ee ergamaa rabbiiti waa'ee nabii rabbiiti kan si jalaa tuqame diinii keetii fenaasaattu waa'ee dhuunfaa waa'ee amaddii waa'ee raayyaa waa'ee jinnii waa'ee fulaanii maaltu haasa'u si geesse haasaan sirriin akka kana miizanni madaalli ilmoo namummaa amma waa'een ergamaa rabbii itti qabata malee yaa jama'at al-khayr inni nu keessaa daawaa godhisi inni nu keessaa numti islaamaa immoo inni numti afaan keenya nu daawaa godhu adaba miizanaa beekuu qaba si galee isa tokko gammachiisuuf isa tokko rifachiisuu hin qabu maaliif rifachiisa yoo bakka rifachiisee gahee qofitti malee inni amma adabaani si eeggataa kanaafis eeggataa kana haasa'uu hin qabu inni kaani lakkii mattumaa haasaan miizana dhabdee jirti yeroo ammaa kana keessa jamaal kun hundinuu inni kaani andaa'iidha jedheetuma gabba'ee kitaaba falsafaa afaan Oromeeffaatiin barreeffame beeksisuutti jira peejii isaaniitii wajjiniin peejii kanarratti akkanatti kitaaba mormaa jirta moo kitaaba beeksiftaa jirta advertaayizmentiidha maastaawoqiyaadhaa fi si qaxaratanii tarii isa hin deebisaa jirta abba koo jarri ergamaa rabbii arrabseef deebii nuti qabnu dhiyeenya kana dhiyaa Harargee keessatti hojii jalqabanii turan waggaa 2 dura Araddaan keessa ture agamtii fi Arorossa keessatti masjiida warra diigetu warra masjiidi diigee baajetiis qabanii beekadhu saatii protokoliyaa sofnu miti
sa'atii raayyaa akkamitti teessaa akkanatti teessaatii miti. Sa'atii gara kanaan cinii namaa gara kanaan cinii namu. Sa'atii biyyattiin ofiisiitiif akka jirtutti jirtu rakkoo keessa jirtu. Ofiisiitiif wal'aansa amma hin jenne wal'aansa bu'uuraa barbaaddi. Wal'aansa waliigalaa barbaaddi. Haasawa waliigalaa barbaaddi. Haasawa hayyuu barbaaddi. Sa'aa kana keessa haasawa warra barateeti miti. Haasawa warra barsiisullee barbaaddi. Sa'aa kana keessa madaa darbeeratti madaa walirratti dabaluu hin barbaachisu sa'a kana keessa. Jennaani madaa kaleessaa godaannisaa akkamitti harka irra keessatanii nu dhoskitanii jinnee sa'aatii kana keessa waliin nu madeessis gabbayee barnuti ummata waa meeqa mataatti fe'atee rakkatee rimaa'ee hin dhalatin deemaa jiru ta'uu nu beekaa isaaniin jenna. Inni gara kana afaan tokko dubbatu yaa daa'i yaa du'aa afaan keenyaan dubbatu afaan oromootiin dubbatu. Adaba akkatti haasa'anu jira hamma haasa'anu jira. Mucaan tokko miskiintichi tokko maal mobile app kan jedhu tokko hatta akkanitti adaba godhee haasa'e mucaan sun ani hin beeku ni beekta abduu mobile app waan akkanaa jedha mucaa miskiina tokko akkatti haasa'e asila agarte wallahi haasawa sila du'aatarraa eegamtu mucaa sanatu haasa'e akka Umar al-Faaruq mucaa xiqqishaa tafsiira qaraasisu si galee mucaan sun nu biratti ijoollu magaayi tafsiira qaraasisu adabaan akka Sheekh Bashir si galteemi akka laal adabaan akkanatti haasa'u gara kanaanis utuu hin godhin lakki shari'aan akkana jenna sabaan akkana jenna saboomaan akkana jenna adaba naamusa aadaa duudhaa kan mataa ofii eeggachuun laazimaa jennaan gabbaateesi jara balfuu fakkeessitee kitaaba nutti hin beeksisin jechuudhaan man lammaffaa inni afaan biraatiin immoo asii karaa argattee silaa anas irreechaa fi maaloo wal qabsiiftee oromoo hunda walitti xuruggoote as keessan jirtuu beekaan silaa as keessa jiraatte dhiirtis hin dhiiftuu beeka. Si galtee miti dubbiin. Inni iftu namni inni dhiisu. Maaliif jenna ofirratti kaa'amma dubbiin. Dubbiin ofirratti addeebi'aa bara. Sirratti addeebi'aa narratti addeebi'aa kanarratti addeebi'aa. Inni sun isas hin jiru inni kun isas hin jiru. Inni kun silaa karatti nutu qodhabeeti karatti nu arrabsu dhabee barbaaddatee cinqamee nu amma iddee dhayinu hin qabnu bara. Iddeen nuti dhayinu miizana madaala namoomaa si galee aadaa safuu rakkoo hawaasni keenya keessa jiru miidhaa ummataa waan akkanaa kana yaaduu keessatti of madaalu sa'aatii kana fattanamnee jirra waan ta'e jecha fatanaa kana nuti immoo miizana eeggachuudhaan haasawa adabaatiin sa'aatii kana keessa onneen barbaachuu qabnu akkasiin jedha Jamaala Liyyati waan jette jedhiin. Beektaa miidiyaa irratti waa himuullee nama dhibdi. Akkan. Maaliif ni beektaa? Mee waan hin taajjabate akka isin haa himu. Addunyaa kanarratti jireenyi kun jireenyi namaa kun ifuu kitaaba qaraameen dhumne. Akkan. Waan dalagamuu fi waan argamu hundarraa namni wayii barata. Ani wamu hunda mana barnootaati jeen fudhadhe. Namni kun lakkuma buluu waa baraa deema. Mee takka waanin warra miidiyaa kanarraa taajjabe yoo arra raayyaan ka'ee waan takka dubbate. Waan inni dubbate kana namuu nama jibbu nama gartee ilaalchisaa hama jee qabu sanii wajjin footoo isaa fidee as kaa'eeti. Jecha kee kana asit dubbachaa footoo namichaa fidee as kaa'ee ogguu ati harkaan akkana jettullee akka waan isa quba laattee godhee sooshaal miidiyaa irra gallakkisa. Yoo fedhe abbaan dubbate kunu abaluu jee dubbatee godha waan kana maaliif namni namuu jecha isaatti hiikkata abbaa jibbutti abaluu dubbate jee hiikkata. Tokko dogoggora waa'ee miidiyaa irraa waan hin fudhadhe keessaa abbuma fedhe yoo ati mootii tokko ittee dubbattes namuu mootii jibbusan fuudhee fidee kaayeeti. Mootii gowwaa yoo ati jette ma fakkeenyaaf inni jibbusan fidee namuu gowwaan kana jee bira kaayee waggaatti kaneetu gaa wanni kun beeyta akkuma namni godhee ta'a bara. Akkuma namni godhee ta'a. Oromoon akka jettu dubbiin maagada jaan karuma abbaan dhuufee deemti. Maaganni bishaanii kun booyin bishaanii kun karaa ati deemtee deemaa miti. Wanni kun dogoggora akka islaamaattis akka namummaattis akkuma aadaa fi safuutti illee dogoggora waan kana silaa dhiiftanii jaa tokko isa lamadaati. Inni lamadaa namni takka si arrabsaa abbaan ammoo gowwaan ammoo gudibbeef arrabsaa jaa. Himatee nani madda ofsee diba. Maraataa wayiitu isaa karaa deemu namni arrabsee hayyuu bira dhaqee akkanatti abaluun na arrabsee jee himate. Na arrabse jennaan maal siin jee jeen. Anaa sirra fayyaa qaba ati maraataa deemu jeen ayyuudha. Maaliif jennaan inni reefu na arrabse akkana naan jee ammas akkaan if arrabsu barbaaddee jee. Kuni mee asitti waan takka tabira kutuun taane akka ulamaa islaamaattis daa'iin kamuu sheeyni kamuu
arraba rasuula namni waa'ee nabii keenyaan alayhi salaatu wasalaam waa je'e san ummanni nabi arrabsan jechuu sodaateeti namicha nabi tuqqeessuuf yaale namicha nabi waa je'uuf yaale faajaan je'e beek inni namicha hin jenne jechuu keenyaa miti kan seenaa rasuulaa keessatti amma Bukhari Muslim gafuudhi Bukhari gafuudhi magaazii rasuulaa jira qabsoo rasuulaa kana keessatti bu'aa bahiin nabiin irran dabrin hin jiru wanni nabiin hin ja'amin hin jirtu wanni nabiin hin ja'amin hin jirtu yoo jaan irra fakkaatti umaan jenneen irra takkaansi seenaa keessatti kitaaba irratti katabamtee akkana je'eeniin hin jirtu waan hanga muraasa rabbiin quraana keessatti nabiin namni waa ni ja'a jechuu ibsuudhaaf jecha saahiree jechuu fala dalaga jechuu raayidduudha jechuu ni hijiba jechuu waloloo baasa jechuu wanni kun nama garii biratti illee arraba taate abbaaf ammoo beekumsa beeki amma fakkeenyaaf fala yogguu jenne falli shari'atti hamaa yoo jenne illee namichi sun beekaa jedhama karaa saniin waan hanga himuun fakkaatu tokko ka quraanni hime malee wanni nabii keenyaan alayhi salaatu wassalaamii ja'ame takkaansi seenaa keessatti barreeffamtee hin jirtu amma Ka'ab ibn al-Ashraf fudhadhu wallisaadha nabii keenya walaloo adda addaatti baasee arrabsee nabiin rakkatee eenyuutu Ka'ab kana narraa if qabaafii jennaan tokko lafaa ka'ee yaa argamaa rabbii si rakkisee rabbii fi rasuulillee dhazaarraa tahan jennaan azana godha jennaan dhaqee akka godhee dubbiin isaa achi dhumatti namicha san waan kana nabiin jeen seenaa takkallee keessatti barreeffamtee hin jirtu taa akka ji hin jirtu Ka'ab ibn al-Ashraf hin tuqee malee waa takkallee barbaadeen argattu ammas garee jaare gurbaan amma asitti dammaannaa qabadhu wanniin ummata keenyaa ibsuu barbaadu namni akkamitti viidiyoo waraabee akkana nabiin jee akkamitti namni akkana nabiin jaa akkana nabiin jee inumaa jecha sanfaa fidanii viidiyoo faa dhageessisaa kaan ammoo kun mataan isaa irra babar kaan ammoo dhaabbatee namni nabii keenyaan akkana jee waan naamusaa waan namni afaan namaa naman dubban waan afaan nama ulfaatu aboo rabbii isin uume sodaadha ulamaan islaamaa waan jaanaa himu asirratti كتابة دعاء وفي قلنا دعاء الصارم المسلول على شاتم الرسول سيف المسلول فاجأ نيجر سيف الوقافم كتابة مس مرتي قول نبي النبي الرسول سيرت كتابة جوفاجر كتابة سنكيستي علماء إسلاما هجار ربيع قرآن حديثة قياسة إجماع جانيجر إجماع يجو ولي قلتي علماء يجو وان علماء الرو ولي قلن كيسا إجماع خيسا الرب نبي خيني عليه الصلاة والسلام نمني تكو إسا واجي وان إني جئين سن ديبي أني بروم بريسو برور رادبسو أكنا جئين جاني أفانين همون حرامي نمنخ نما نبي الرب سساني وجين توكو غراغرون مانك أبو جتشورت علماء ولي قلتي كتنا ناكبر دا الرخدت نبني خانا ما خد أني أسسيسو دت نبني دوغا الرب نبي خيني نمو مسلمة عندني لا ليسون الردي بأني دبچون لا سن نمن بافتو سلاكت لا سن باه نموني بيخي دوجرا قران اتباهانين جيجو قراهوجي قران باهانين الدوجرا شيخ آدم تولا غافن نمدورا نبي خيني عليه الصلاة والسلام نمني الرب سيكم جنان نبين الربان قبوجي الرب سيون جينا جدورا الرب ماون قبو نبين بر ردي قدو في النان ردي ربي قد اجرا ربي النبي محمد كل جي ديبسا قد اجرا يودن دين همنان ديبسو يودن دبن أسود آجي ديبسان شيخ آدم تولا جيبير أكسما شيخ دكتور جيلان وان كان رتي لو نمني نبي ربي عليه الصلاة والسلام قريتك وخيستي الربسي نمكم شان الريو الربسي نمكم شان تمرتي ديبسا رقلون انتوجي كم وشان سنكيست الرد ديبس تملي مالك جنان الرب رسول الله ببلي سورة أستي مقالة في النيو نمني نما الربسي أو وداي لكني أمتنا جاء واتك كمان كم كلام نبين كين يعرف سمجاني كتابة تبرر فمي قصتي كل لا جت كنا رت كناجي ميك ميت كناجا أما نيجا باب سنة دبين تو يوهي منيس دوغو غورا جروتو كوجوا ولد نفتوفه دومبري دو أمس والفكاتي نو أمو نيجن والفكاتي وانت إيه إجماع في فتوى علماء دا كجنهم علماء الإسلام الرب رسولا ولا لو نمني تباسي وعربسي ولا لو سنجناتك نمني هفزي فقد كفر بالله نمني سر ربي كفر يجان توك برو الرب نبي نمني دبسي تكاهو إفي بريس يواهو أفانين همي أفانين أكن النبي الرب سنجي برو توباتو نمني همي سنيس ربي كفر يجان كفر مان تنو توبة فلا يوغا بيخي نمني توك أمنو نيان سال لني لالما أكن نتيجي لني لالما علماء نما
addaan baasanii arraba rasuulaa bakka himuun itti waajibaa jira bakka sunnaa jira bakka haraamii jira bakka jibbaa jira jaan tawaajibaatame jennaan mana murtii geessanii namicha ajjeesuudhaaf nabi arrabse akkam jee arrabse akkana jee arrabse yoo namicha san lubbuu baasuuf namichi san hin jenne jee ogunni firraa morme yoo bakka san qofa taate malee bakka taani takkaa jibbaadha takkaa haraami yookaan namicha nabi arrabse wajjin saffi takka dhaabbachuudha jaan keessa babal'isee haasa'ullee fedhu dubbii tana amma dura leeree hedduun dubbadhee jira tana asit dhaabee tasadaffaattiin kuta wanni sadaffaadha akkamitti namni tokko Oromoo keessaa namni tokko yoo ka'ee nabi rabbiitiin waajee takka amantaa islaamaatiin waajee anarrarraa eegalee oromummaan fedhu oromummaan dachii jala haa dabartu oromummaan funyaaniin nu haa baatu oromummaan gadalii hallayyaa haa seentu akkam jechuu kana jechuun miliyoonni muslimaa bar oromoodhaa bar inumaa biyya tana keessatti walakkaan muslimtoota muslimni biyya tana keessa jiru walakkaa ol oromoodha duuba namni tokko bar oromoon akka jettu citaa tokkoof manni dhimmisu yaani osoo dandeenii luqqaasanii keessaa darbuudha malee isa oromummaa keessaa baasi malee maati oromummaa keessaa baafta hay namni tokko oromoo ta'e amma hayaaf qoqoot akkana jee oromummaa isan baaftu namicha baaftu keessaa oromummaa irraa isin baafti ani numahu afaan bare malee an namichi kuni afaan bare malee abadan nu safuu beeyna aadaa beeyna la dhagee oromoon akkanaa miti aadaa beeyna safuu beeyti oromoon wajjin jiraataa dhageesse waggaa 1400 eega hijiraa gaafa hijiraa asittas godaana murraasi oromoon keessaa hidda qabdi fakkeenya gaf fudhachuu dandeenya kunoo gama kanaan karaa asabooti irraa eega ka'e jechuun ummata Umar bin Dunyaahuz warra gartee dhufee inuma mootummaa biyya kana keessatti gadhaabe keessaa warra gartee walaasmaa ummata Umar Ismail walaasmaa warra Shawaa Sultaaneeti achi hafuun haasa'uu qabna bakki tokko oromoon keessaa qooda darbee hin jiru waan ta'eef bakka sanatti gowwaan amantaa aalama addunyaa kanaati amantaa arabaa jee ganda tokko abbaasaa kan abbaasaa inni ganda tokko yoo galee laala amma bakka sanatti wanni hawaasa keenyaa jiru namni tokko akka shari'aa islaamaatti mee dura ilaalcha shari'aa islaamaatti alaadha gaaf tokko nabiin keenya alayhi salaatu salaam mucaan tokko deemee dhufee jechuun iddoo kanatti karaaran si buusa achi jalqabee takka oromoon keessaa qooda hin qabne hadhuma guyyaa tokkotti ka'ee namni tokko gabba'ee yeroo inni waa jedhu ana sila obbolummaadhaan كونوا عباد الله إخوانا جدا ميسلا قرآن كيستي سامنا سلا نما تنفتيجرو حتى أنا موئيتو بيجا على تاير جمار بيتي واتو كجدي سبب هدا سبب إيجا أنا أتشي مريباسي عند أورمو إسلاما ولتكابي كابي إسواجد أما عندنا طرفة جراني بكت سيجله أسكيسا إني تبدو كمي كان كيسا إسلام ما ربدمو لا إسلام ما فطرة دا أورمو ما فطرة بر مالجي شو جرا حديث غيسا مالجي شو جرا bakka tanatti dhugaa ani oromoo fakkeenyaaf ammaan amantaan tiyya muslima sabni kiyya oromoo osoo waan fedhe tahe oromummaa sanirraa ergamaan rabbii qureeshiidha oromummaa sanirraa bahu maaliifin hin baane ni beeyta nabiin fiifu sallallahu alaihi wasallam waan jee namni nama abbaa isaan ta'initti if nassabi jannanni nurratti haraamiyye fakkeenyaaf oromoo ta'e an oromoo miti amaara kajee Amara te an oromo amara miti oromo khaji gurage amarre amara oromon oromo muslimni sani muslima kafirri sani kafira jallan sani jalla qacelan sani qacela an asitti wonni nibsachu fedu namni tokko badii dalageef oromon hundi badii dalaytu akkan amara keessa tokko badii dalageef amari hundi badii dalagu hundi kana jechuun hin dandeemu beeka guna kana ju namni yaada namicha sanii qabu oromo keessa hin jiru jechuu hiyyaami sunis guyyaa inni ol baafate gareedhaan jiranii bar gareesii miti gameesii miti wahuma fedhee waa taanii ajiraatanii sanis hoggaan ol baasee dubbanna waan as keessaa bogodhu wa xisaabuhum ala Allaahi rabbi qofa kasii miti nu waan mul'ate irratti dubbanna mucaan tokko deemaa dhufee nabi rabbii bira alayhi salaatu wassalaami mucaan kun badii sirratti hin dalagu atis badii sirratti hin dalaydu abbaan mucaaf hin gaafatamu ilmi abbaaf hin gaafatamu abbaan ilmaaf hin gaafatamu namni tokko jallaan tokko ganda bakkan buu sababa bakkan buu dhaaba bakkan buu gosa bakkan buu inumaa osoo nurraa himiti namni kana ju'uun barbaachisu bar fakkeenyaaf oromoon as baatee kun oromoo miti jechuun barbaachisu bar namni sun jallaa mataa isaatiif jallaa waan jallina isaatti inni haqa godhate irratti dalagu isuma kanaa ummas maaliif namicha kana inni nuu beekumti fedhe
ol baasanii halkanii guyyaa guutuu akka footoo isaanii kana namichi nabii arrabse kana namichi nabii arrabse Beeksisa akkana nabii rabbiitiin jee peejii kanaan nabii arrabse peejii san cufaa akkas godhaa waan ajaa'iba sitti ta'u namichi sun inni muudhiisme amma achirra deemaniiti amma beeksisuu ta'a ammas beeksisuu ta'a kanaafuu wanni jennu anoo beeka waan ati muudhaa kaati ani waan kana nan taajjabee akkan jiru wallaahi haasa'u kiyya kana keessatti nama tokkollee itti fedheetiin kan ammas booda beeki wanni reefu dubbii reefu kaaseef jecha kee kana fuudhaniiti namicha san fidanii as kaa'anii sii qubaan akkana yeetti dubbatu waan namichi si bira taa'u godhanii miidiyaa irra gallakkisanii akka shee amiin baanu inillee gingilchina haasa'u keenya kana wanni isin hin jennu nuti waan dhufe hundarraa dhimbiibuu jedhaman kun immoo dhimbiibuuniif gingilchuun tokko miti gingilchuu jechuun waan gogaadha gingilfama jiidhaan hin gingilfamu gingilchaani waan gogaa gingilcha dhimbiibuun immoo waan jiidhaadha fakkeenyaaf wanti adda addaa bukoon hin dhibbiibamaa wanta adda addaa hin dhibbiibama waan asi gaafadhu hundi namaa oromoon guutuu yoo rabbi kafarte si malee jechuudha fakkiif hin jeebee ati oromummaa irraa ni baataa amma anoo kalqaa koo teessaan hin baa utuun silaa boo argadhe amma hin baa dur hin baa'oo لا لما نبي توني صلى ريال الله قد إيه؟ عليه وسلم لو كان الإيمان عند السرية لناله وصو إيماني أرجي سميدا برجلاتي إرتي دايت إفو تكون ورك سلمان الفارسي خنجي جدي بقى. سلمان هجارة سلمان فارسي جام أيه بلال هجارة بلال حبشي جام سهيبي هجارة سهيب الرومي جرم أكسمتي خقريشي همزان ما دام قريشي جرم هندي كس خلافو kan koo maaliif yakkate oromoo ta'uun koo shimaan rakkoon oromoo taa'ee islaama ta'uun danda'uwan asis waan jette jedhiin urraa dhaabii abiibi koo isanni jechuudha bahimmoo harkaa balleesseera sa'aatiin uffata eeggadhu keessa jiru ustaazni sa'aatiin carqii ofirratti eegu keessa jiru kalarii kanaa fi kana walitti deemaa sa'aatiin keessa jiru umuriin kan koo deemeera Ayya inshallah walumaa gala asirratti wanni isin ibsuuf daawwattoota keenya hangam takka rakkatu jiran hayyoonni keenya waan jooma isin ibsuuf keessatti sadarkaa kamirra jiran irreedduu keessan komentii keessaniin harkaa ture komentii keessan san irratti waan tan ol baasne waan jiru san isaanis gaafannee jechuudhaaf isiniif ol baase wanni hamaan beeta hayyuun tokko bakka jiru hawaasni meegar asiini baa islaamummaa baan duris akkanumatti baan warri boruu meedaa ummanni boruu meedaa irratti dhume suni islaamummaa jara sorummaa jara solumaanitti dhume dhaggeeffadhu warri calanqootti dhume namichi dheengadda gaafa ergamaa rabbii ayeetii akkana jedhe jennu kuni gaafa calanqoo eessa ture gaafa aanolee eessa ture gaafa aanolee eessa jira ummata inni arrabse kanatuyyuu aanoleetti eenyummaa isaan bisuuf jecha aanoleetti wareegama sana hunda kaffalee dhaggeeffadhu calanqootti namichi amma akka jaraan jedhu kanatu silaadhaa isa kanaan narraa dhalataa beekani jirri keenya sun waan calanqootti dhumanuuf hin qabanu waan aanoleetti dhumanuuf hin qabanu kanaaf gara kanaan isa kana simbaannaa isa kamiin baanne isa kamiin dandeenyaa jechuu sachumaan itti naaguuti. Raayyaan ibiddi isa keessaa ol balbalu baay'ee ulfaataadha. Balbala ta dubbatu fitanii isus waliin beeku gaafiin isa keessa guuttee itti heddummaatee jirti. Itti heddummaatee akka godhu wallaalee waggaatti tana qaabte taantu dhufaaf waggaatti tana qaabte taantu dhufaaf wani isiniimuu barbaadan walumaa gala bakki hayyuun hawaasa tokkoo jiruufi. Bakki hawaasni hayyicha sanii jiru yoo adda fagaate wal hubachuu yoo adda fagaate wanni akkas addunyaa irra nama rakkisu hin jiru. Wanni akkas addunyaa irra nama rakkisu hin jiru. Yoo ni fi hayyuun sanii fi hawaasni sun wal hubate wanni addunyaa irra akkas mi'aawu hin jiru. Kanaaf ummata keenya namni tokko hawaasa fiitiin nama ta'a. Jabaa ummata tokko yoo nuti asirraa ummata jabaa keessa seennee jabaa ta'uurra ummatuma amma fakkeenyaaf isin yaatanii warri gariin biyya alaa jirtan biyya san keessatti jabaa fedhe taatus jabaa ta'uu hin dandeessu namni ati jabaa taatuun ummatuma keetiin gaaf tokko Hitler gaafatan jaan addunyaa tanarraa rooboo alamaa fixe Hitler nama addunyaa tanarra jirurra nama hedduu fixee barinni nama jaalatu hin qabu jechuu dandeessa Hitler nama addunyaa tanarra jirurraa kamtu si jibbisiisaa jeenii jennaan nama hawaasa ifii tokko keessatti anaaf basaasa ta'u jeja nama hawaasa ofii keessatti hawaasa ofii keessatti anaaf basaasa ta'u jecha. Nama hawaasa isaa basaasee isatti himee ana ajjeesisu. Ana ajjeesisu. Namni addunyaa tanarraa ana jibbisiisu jecha. Nama hawaasa ifiirraa dhalate keessa jiru keessatti anaaf basaasa ta'u. Namni hundarra jibbu kan hin dura ajjeesu isa jecha. Kattiin si ragaa beegartee jennaan. Kattiin si taajja beegartee jiru. Akkanitti ragaa si beegar sobee fiiti. Sobee fiiti bara. Sobee fi afuufee fi dhaqee fuulduree firdi beetti dhaqee bitamee fi afuufe. Sobee kayti akkanitti asii najaasi baasee akkanitti si sobee agartee jennaan
Ani immoo akkanitti si zazzabe argitee taa'ii jedheef. Tokkotu- Akkanitti zazzabe keessa akkatti sobe siimu firdi beetii dhaqeetii sharaa hatee dhaqee dargii keessa. Ati taariikha asiitti hojii beekaa. Sharaa hatee. Sharaa hatee. Sharaa koona jalaa hatee jedheetii namicha tokko karaa gadii kana hin dhawu yooni aqxaachaa yooni kallattiyyuu maqaadhee namni achumaan bara abbaa ta'e naannoo keenya ati birrii amma kana yooni yaal kafla hallau anti amsaa birru sadinaa naannaa maskirillinyi jedheen min ችግራለ ለቀንሲ መሰከራ የደረቀ ፍርድ ቤት ይፉል ዱሬዳ በቴ ስማ የነ አቤት እንዴት ነው ሸራውን የሰረቀ ጀነን እኔ ያየው እግሩ ላይ ግርግዳ አድርጎ ወጣይ ሸራን እንጀሩ ሸራ መኪና ረትደሙ inni ni maajiru sharaa samiidha malee sharaa makiinaan beekunni. Sharaa kophee miila. Akkanitti si ragaa bayyana akkanitti si daazzabeeti immoo agartee ta'e. Bitadhu haasaa kee kan itti lafa. Kanaaf namni tokko hawaasummaa fedha keessatti hawaasa addunyaa irra jiru keessatti namni tokko nama jala deema namatti hidhatu hayyuu if keessaa itti hidhatee jala deemuu qaba. Safuu keessatti jecha keessatti if irraanfachuu hin qabu namni if gizee jennu hayyoonni keenya akkamirra jira maal yaadaa turan waan jiru jechuudha. Arraan tana wanni anillee asumaan isaan bira dhufe wanni isaan cinqatu jira irraa rakkatu jira yeroo ilaalu hawaasni keenya beelee hawaasni keenya rakkate baaletti kana duraate wallagatti kana duraate harargetti kana duraate boota adda addaatti hawaasa keenya rakkateef baay'ee rakkataa jiran. Kana yooni fi rakkoon keenya waliin nuti hunda waliin taate nus salphata duba. Xuuxxoon nama xuuxxoon 50 nama takkaaf baadha nama hedduudhaaf ammoo salphina jechuun boona akkuma jaansan nuti hundi yooni fi rakkoon teenya takka taate salphaadha duba. Wal dhabuudha dhabne malee amma duraa hoo wanni dhabne tabiraan jirtu jechuudha. Kanaaf mee gara hawaasa keenyaatti as deebinu hawaasa wareefu daarekshinaa jijjiirru hawaasni keenya amma baaletti sadarkaa kamirra jira waa hedduu odeeffannoo harkaa qabdanii Sadraayyaa hawaasa keenya kanarratti hawaasa peejii keetiraan dhaggeeffatuuf maal jettan? Amma nan xumuraaf nama lama nu gargaare akka ittiin ga'uun waan ittiin ga'uun nu goote bara rakkina isaanii qofaa miti. Rakkoo rakkataa biraan akka itti waa ga'uu rakkattu warra waa namaan ga'uu fi warra waa achi jiru sana qofitti beeka. Riippoortii bakka itti waa geenye abbaa gadaa achi itti kennannee amaanaatti ofii ganda sana ga'uu hin dandeenyu. Dhaynee afaan kaa'uu hin dandeenyu. Ofiifuu akumaa fi akhi beekta. Akka sana rakka amaanaadha. Namni kun maaliif raayyaa abbaa macha amanatee farankaa kanatti kennate. Amaanaa sanaaf amanamuun eessaan nageessi. Hamma isin ulfaattu yaade. Amaanaa sanaaf amanamuun. Kanaaf riippoortii amman godhu. Gaalii majlisni Oromiyaa boordii majlisa Oromiyaa gaalii nuu kenne. Gaaliin isin gargaaru jedhe. Akka ittiin geenyu bara. Sheekh Yusuf Nuuree, Dr. Yusuf Nuuree London irraa dhufanii raayituu jiran. Daawwee shananiinuu nyaatanuu ga'uudhaafiif. Komiin tokkommoo kaate. Nun geenye warri jedhu ganda afuri. Qabalee afuri. Akkam akka taate barreeffama hundi isaatu narka jira. Abbaan geesses harka jira. Inni hires abbaan gadaa kaleessa dhufee viidiyoodhaan waraabee kunoo amaanaa sinatti kennitan bakka akkanaa jedhee waraabee qaba. Gadhiifna televizyiinii Hamiltanii fi miidiyaa irratti gadhiifna. Kana birattis isa kaleessa marsaa lammaffaa ergine gaaliin dhaqee ittiin ga'ee waraabee warra gandaa hawaasa kana keenya kana keessa ganama silaa gaalii akkamii jedhee bilbileen gaafadhee baaleedhaa dhufaa jira. Gaalii akkamii jennaan yaaraay hawaasa ajaa'ibaa qabdaa dhaggeeffadhu naan jedhe. Maali jennaan isa ofii waan ilmootti harma kennitu hin qabneyyi narra jara sana rakkatee jara sanaa geessaa nuun jettee akkanatti na boochisaa oltee naan jedhe gaaliin. Gaalii baaboor. Narra hawaasa kanaa keessaa maa yoo geessite wajjiniin wareegamte. Anarra isa ofii harmi gogaan ilmoo afaan jiisuu dideeyyi. Anaa miti kunoo gaalii keenya kunoo ilaa jara sana narra rakkate jara sanaa geessi. Takkaa uummata akka kanaa rakkataa rakkina keessa ta'e anarraa baruu kana rakkate jedhu ana hawaasa kanaa takkaa takkitti argeen beeku gaafa dhufee wajjiniin waraaba waan jedheef jara kana walitti qabamne waraabne isiniin geenya kophaa kan kukkutee isiniin waraabu waa'ee gargaarsaa asumatti dhaabanaa gargaarsaa baalee qofatu hin ta'in gargaarsi naannoo hedduu qabnaa naannoo hedduutu nurka jira amaanaan kan biraas kan dhufee nurka jiru jira kan naannoo wallootii dhufee nurka jiru jira buqqaatota sababa waraanaa buqqaan
kan naannoo dhihaatii dhufee nurka jirutu naannoo dhihaatiif dhufee nurka jirutu jira. Naannoo dhihaatii uummata kun asii buqqa'ee naannoo rakkatee beela'ee waan adda addaatiin beela'ee tokkotu jira. Isas kallattii waajjira ittisa balaarraa ittisa balaatiin kallattii waajjira dhimma nageenyaatiin karrajjii bulchiinsaatiin eenyu nu bulchu. Hawaasa biraan akkatti gooneetis hin beeksifna. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.